وخلنا نفوز نكته Harki gattaa illee dhukkuba cabaadha. Wayii dhukkuba. Gurbaa sarichuma gartee sarichi dhaltuun bakka dhalaan jirtu jedhama. Inni kuduraanoo waan ati qabsan. Oromia ansinin bona. Oromia biya sena. Oromia. Maamee hordoftoota maamee tuuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibra jirtu uummattoota keenya qaalii jaalatamu. Agar dalaga mana ane takamna mame tupi oro wajini mame oro wajini asi takamna hardo kuto hai naga musena le wan takata gafane nam sa toko wan jiraga isi sakami sira gubalas jimu khanma isi gafane garte ummata kenya wan jira isi rabar nete asiti ane akami musena gurbane kene kata garte adi मेरे नाहरा इतने का इतने हिलते प्रताप जी एक सी ने कारण प्रताप जी तुम गुरबा ओका कौन को तो जी ताहु कारण कैसे भी ला कौन को तुम करना यार चुते हां हम बरकते इंदत अब इंदत वो बरकत हर के साथ अपन तो मां जो खाना फूड में करते Harki gattaa illee dhukkuba cabaadha. Wayii dhukkuba. बहुत तरह से लाख ऐसे पूछा नहीं Gata adiisi saa caccabsanii ना पूछा नहीं हैं naa caccabsanii caccabsanii gaadhiisi. कदामी यार सफल चला बर वार राम उन दे से कोई रबिंग का खाना लक्षण बोली नीचे आकर को इसला कल दी जवाब तुला हैं मां akan mubarak ma isaatiin ini dalla kala ko barsilaa isa khanu walitti hini waasila garte arba achuma tauni kon ko garte akuma anna de di masalatti akka sare adam sanitti itti khanna gurban sarichuma garte sarichal tun bakkara jirtu ilama ndawme sanmate hangari sar saabete kan duasan bakka takna bakkara jirtu garte tamtu dalan tu garte achimari dhabbatu Isaan wal beekaa beekte. Duraanii beekaa duraanii beekaa waan san dhugumaan qaba akkasitti duuba timmaan tana maal akka wanni furmaata wanni sirraa fi jirti dhimma nuti immoo gargaarsa wanni isin gargaarsa raa gootan naa caccabsaniiti. Umuseen illee gaafa hordoftoota keenya kun akkanatti Caccabsuu saraa raajaa qaba. Caccabsaa raajaa ilmoollee kun warraan tana gaa deebiteetti fitadheetiin dhufettee hogguma san nu biraa mana xiyyaamaatu na baasitee ilmoo sii fidattee dhufte gaa kun ogartee jirtu amma maashaallah illee galatoomii siin jaa hedduu takkaan si galatoomfadha nama gartee daddaba waasila gartee kan godhanii wanta lafa isaanii mataa'e malee fakkeenya akka isaa kunillee yoo jiraatillee daawwattoota keenya ittiin waama cabsee keenyaaf daara goonaa siin jedhu ijoo sajjitu taa'aa taate intaltee gabbaa bira Miirmaanuu samiyyuu duraanii dhaabbatti. Har'a dhaabbachuu jettee immoo hojii irraa jedhe. Gammachuu abbaatu taa'u jettiti. Bar ni beektii ibsa. Bari bukaa isaan achi wal dhaban fa'a. Bari guyyoon tokko kuma sanitti gargaara goote. Bu'aani! Bu'aati namaatu bu'aani. Abbootiin isaan meen rookattee. Itti cabaadha bar. Bu'a biirti akkasuma gootu gartee gaa. Akka nu beeku gaartidha. Naaf himaa Deemi duraan. goofaree waasi lamma naaf inni saayibummaatti jaarteetti samma kanaati. Walii baadiyyaa. Mana beektaa Asuma jiraatame. Animo. As keessa jiraachuu ta'uusa maaliif hin jiraanne hoo? Asuma jiraatame. Miila sallaa laa ture. Miila koo wayii dawaatti musee jirte. Shukkuumutti jira daa. Shukkumte. Shukkumii taa'e. Laala hidhii bakka waan carqii gartee waan isan. Bitiroo carqii san ishoo ni taate. Kanarraa jijjiiri. Waan duraan shukkumte sanis akkasitti itti deebisi. Shukkuma sana maas deebisi. Akka akkatti namni ogeessaa si okkatti fidu taatu waan ta'u taate ogeessaa itti nama Itti finnee qaban cabsee itti finnaa jechuudha. akkamitti Itti ilaallee itti finnaa. akkas goona. Laakiin gaa yoo goofayyee maqaa deebi'uu dubbisaatti. Dubbisaatti yoo deebi'u. Caccabee eega caccabee gootu. Caccabee deebuu taaboo ammaa taballaaf gubbaan taballaaf bishaan maali hoo bishaan eegalee naa jaartii siran jirtu haa bishaan caccabsu. Sajjaa kophaa sangaa galatti nama ergisan. Eegan itti bisnee bishaan dhugaa. Beekaatti bara. Bar gurbaa kana bar baalgumaa isaa barate isin beeytani. Tabii dura naaf beekamu. Abbootiin isaa si gurba cabaa taranuu gubbaan itti baraafisa. Baalgumaa anima. Boos waan sana gootee bar. Waan sana gootee bar. Waan attam bifteessa. Maqaa kan lamaa sada faayame. Bar harkisaa kun bargaasa keessatti ni shukkulte maali? Jaaboo. Laafoo yoomsoo inni qabanne. Asii bar jalaanii Isa saami. nagaa qabu barbaadaa bar. Ay, sinka qabu. Maalitti qaba kun harkina waan qabu? Nyaata wal nyaatuufi. Yaa kun gubbaan ammallee isaatu waan keenya fakkaata. Ulee deemna duba. Isa kan ammoo sitti lafa hortaa illee gamtis biraa kunneen Akkanumatti deessa. Isa soomi. hin dubbatu. Yoo waa ijjeetti deemna ammas ulee iti. Yoo inni waa jennaan
harki qullaan gattaan jiru amma gattaan jiru cabsuudha kana keessa Ati maali wayyaa isa. ni wajjaa bara wajja qabaatanaafi way gattee bo'ani moo awwaati baraanii barni qooyitee barati bo'aati nutiin kun aadaa qabnaa safuu qabnaa biyyatti gartee waan biyya qabnu nu qabna maqaa maana balleessirratti hettaman ati ma fotteesii gartee jira mataa isaa dhiigee sirraa yaasu tanaa sirraa bisila tanaa sirraa arraboota kanaa gartee museena maqaa isii dhooyitee Laaqa isiin bilbila keenya qabdii miti. isiin fayyadamuu kanaa isinis bardhanaan tunis uummaddaati Garaan jabattuun jeesii itti dhiisiti. laalama summaan tunu imma booda deebiteetuma uummata akkana godheeti uummata kanaa qabaa shakkiin isa kanaa irraa qabu ulma isa tumnete Anju. Saayis abbaa mana siiti kamitti chooltii miti. Jettu sa'aadiidha. jettuu isaati nuti maal irra haanneemti Karaa sitti nagee aanneefi. nuti nagaa anne malee heerii anne malee hordoftoota keenya kun laaltanii gartanii Eegaa boodee lafaan kowwatte. Caccabsinee keenya himmee. cabsine keenyaafi Kun warra dachaan adii ilaalle. isarratti xiqqoo wayyaadha miilli immoo shukkubteetti qaqqee jalaan qofa jalaan tiidee kita irra jira saniifuu hordoftoota keenya meegaa waan kana kana laaltanii gartanii nuti badiin qabnu gocha isaati hundi wanni waan kana hunda dabe gocha isaati asiin deebi'ee malee namni waanuma facaasee mul'ata barmaa ogeessa barakasi waanuma facaaseetu asiin isaa deebi'ee Tunti xiqqaattee keenyuma naggadummaa facaase. gartee naggata dhalaa kan dhiiftu dhiisi simbaaf abadan namni asumaan baru qabdan dhiirti gartee warreetan daawwattoota taatanii asiin daawwatan dhiira taatee kadhalaa jala deemu hoggundatti hasaaraa yoo naggadee malee Habeera nagedaa oolu. hasaaru malee duniyaa qabus nuti dhalaa kanaas jala yaani garreesi faayidaa takkan qabu taqabdu dhabuu malee maallaqa miliyoona meeqa qabaatte tana oggaa qabdaa malee tana bira dheete san bira dheete baasii baafte osuma jettuuti Faggaatti rumte. ilmi namaa kun akka osoo jirutti waan hin taane kutu haraam keessa seenaa namaasiis dunummaan qabsuun gara kan qabdu maas asumaan bara gowwaan asiin gartee ummatoon gartee dhalaa jala yaatanii gartee ciqqii taatanii baasii meeqa kasaarra jettaniis asumaan jala dhaabbadha Dhalaan fakkeenya gartee Jaarsalaan dhalaan jaarsalaan horiitaniis. fakkeenyaan jallaa siin haa ta'uuf ilaala maamee kan takkittuma qabdu laal dhageessamoo dhageessaami waan hin haasa'u jiru waan hin dhageessaami dubbii Harka mataa reessan dangaa. Dhaabun dhoon yeroo. Bisa. laa ittiin siin Bisa jaate kam ati ittiin siin diraama dubbiftu wani yoo kamana kee kana keessa dhaabala na dhageessaami Foduu garaan jabaattu siin ereewwan. baasii waan dhabu godhe laa boo ba inni kuduraanoo waan ati qabsan waan ati qabsan laa si dhamnee galani gaafattee toora sanuu ati gaafatte Ittiin jira. gurbaa qabaa jabeeffadhan ta'ii si dhamsii laafsi fakkaatu Ganaa waa takka si malee jaalladha. Amma kana biyyi galee boo akkuma museenaa jettu kan kanarraa daddabee harkaa ta'uu baannaan. yoo ta'an ta'uu waati dubbiin tajaajila ni siin mataa barbaadtaami ammas akkasiiti mee asumaan meegaa hortuuta isinii laaltanii nu galtaniiti nuti gaa kun okara keenyaan gartee akka isin jettu gooneefi yoo nuti aartaniis nuti gaa badi jaati yoo nuti badirra jiraannis nuti hima ha badirra jiru immoo akkanaa kana asiin kalaaleen alkuu kanaas gartee Komantii jedhu nuufaa himaa bakkeenya jiru dheeyinaafi. dheeyinaaf himaa nutti sanaa waan yeroon kana keessatti waan yeroon kana keessatti maamota kam jettu gogalee Ni jirraafi. kilmaa bartu Haanu yaamani ni dheeyinaafi. Aruma gaazexeetti fuuluma ol beenu malee gaa Eegaa. asii ani isa waa takkatanii wal barre rabbii wal fidee dubarsi dubbumaanii kanarratti akkoo insi ani fi gargaaraa fi gurguddoo si hojjeta maali akka obbo gartee biyya teenya asirratti obbo maratti gaafa ijoollee beekte gaafa sana turteen biyyaa beekte biyya kun kana eegaan dhufe ni mubuli biyya teenya sana obbo jedhanii mataa akka mukarsi jecha akka galaanaa waan tokko fa'a itti kaata firii tokko fa'a isa faana arge malee nama akka keeti kana mataa maali Sanduuqa boos keessaa deemaas. ati Boos keessaa kan nama qoqeelaa jaartira qoqee kanatti gurdoonate kana cabsee abbaa tokko kan san barsan moo taani musuma anis gas moo linu Habiraa yoo dhageessatillee naa bilbilaa. sittiin ima Na inni bilbilaa. tarkaan fiyenni san irra fudhanna Inni suurii yoo waan kana jedhamu gosoota baatee fi horii gajaayinee keenya homu kan garbu dubbiin sanumaafuu musumii umumantiin baala. musena Musena ayya ati sammuu horii jira. Ilmootiin jabeeffadhu. Abbaa mana keessa akka gadi hin baane jabeeffadhu jaartii beektee jaartiitu jaarsa jabeeffata. akkana san Jaartiin jaarsa akka qajeelchite
Tunurraa miti. Odoontiin jettu nama kumachuun gaarii miti. Yaa beeffadhu. Hai. Akkasitti hidhaa tanas irraan hidha. Mee eenyuutati isaan waa hedduu akkasii amma isiisanii kophaa dhiisee deeme. Beetee gurbaan kun akkuma ammaas si shukkumu jittiin illee du'aatti guuriitti. Keessi nakkiti yemmuu tume hin beeknu. Bira taa'ii. Sitti. Bira taa'ii eegii si dhiisee deema. Yommuu inni ichi wayyaa waajjuu taate. Naaf bibitta immoo yoo kasirraa'ee karaa deemu taate. Innummaa sirroonaan. Karaa deemu taate. Kalaas waa hundaa walumatti akkasitti walitti deemna inshaallah gammachuu irratti. Sawwaan bareedaa beekte. Isiinis immoo gartanii akka gartee egaa yoo inni dubbii goggolees anis takka takka jedhuun gabboon jetti karaa manaatiin deemaa mire. Yoo inni haa dubbatu taate mana xiyyaa bayoo siin jedhe asumatti hin du'a. Gadi ba'uun irra daawwatitu. Anis biraan fagaatiin gaa. Anis biraan fagaate. Egaa hanga ammaa masallee. Amaanaan hin jabeessaa bara yaa'u. Keessa garaa dheetii gadii utukantu walitti roorru isinis. Taate. Haadha mana isaati haadha ilmoo abduufi. Akkasii gadi biraan daawwamin isin gaddiisaa. Ayyee mammee kiyya taate. Do'aasti oggolaatii bujaa gakka aarreen ammas miina jiranii beektaa mire. Ayyee. Do'aatti oggola bira dhaabbaddaati. Isaan rabbi haa fayyadu. Ayyee. Waa inni tanarra baramachuu waatii ammas karaa biraan deema jee naa bilbileeti. Taate sirratti hima. Achi booda olii shalataa hin hatumuu miti utumuu ni geessiif. Ni ga'a. Hiineeti harkaa miila mana keessatti wayitti hinaaf. Qulfiitti goonii. Qulfiineefi. Yoo turre du'aa ta'uu waatte bilaamu jaallalaa. Akkasii yaa'u. Hiineeti yaa. Tajaajila beekte biyyoon. Eewwaa. Maashaallah itti biyyoon sirraa. Guddisuufi. Osoo ilmoo barii sana qabuuti. Namni ilmoo taa qabu. Biyyi alatti dhalaa barbaadaa miti yoonni. Barboo eebii bar maqaan. Salphataa udura kana. Salphaa yookaan salphoo. Takkasiiti qabu. Isin ni deemaati. Ayyee ni haatee moo. Tere. Maamma isaa jisa walitti qishoo kaa namni sila. Gaa. Bullaati ta'e. Ammoo olii barbaada olee. Nagee taanee mataanii olii dheeyaa wii. Ayyee Isin waan rabbi haa fayyisu. Biraan deemin laakiin akka inni miidhaa gadi hin geessin. Ayyee biraan deebisu narra dhiise. Yoo sirraa naa bilbilta. Ayyee maamma kii taate. Yallaa daawwattoota kiyyata akkanaati nagee wayii dhaammannee yaa wayaana hanqa viidiyoo biraatti wayii dhufnu. Oromia ansini mbona Oromia Oromia biya sena